waiting graduate godhanii jedhama barke follow godhedha sagantaa ilmoo namaa lubbuu baraaruuti waan ta'eef asirratti argamuu qabu taasise mindinoo akka abad dhugaan jibbiisa baay'ee Adumaan wanti muudhaafte waamti warroonni wajjiniin beellama qabnu haga namni kuma ga'u haga namni kuma nama ga'u dhufattaniin taa'inaa jee namuma ol ba'aa osoo namni ka'ee waliin ga'u warafaan gastii ergamna kuni amala feemasoota keenya keessaati ol babbaa mataa mul'ifadha waan dubbanne bakku nama lama ta'us ni dubbanna geemiin fedhe taphatamuu fedhe haafu nuti sagantaa keenya baannee Okay. Galatoma ulfaadha dhageeffadha. Sagantaa kana hunduma keessanii akka ifatatu nama 470 tun jira. Dhageeffadha sirriitti nu dhageeffadha. Obboleewwan manneedha Saudi Arabiyaa jiran dhimma isaaniitiif beellama kana sanbata xinnaa har'aatti qabannee sa'aatii 3 jechuudha. Sa'aatiin keenya geenyaan dhufne namoota gurguddoodhaan waan kana mari'annee jirra. Miidhaa ijoollee kanaallee dubbanneera sirriitti keessoodhaan jechuudha. Amma immoo sagantaa kana bakka namoonni baay'een jiranittidha kan nuti qopheeffannee dhufne sagantaa sana qopheessuuf anaa fi maammee yookaan naawwii abdii fi nasruu miti kan qophaa'e feemasii oromoo warra jirtu jedhamte garee keessatti waan manneetu nuti feemasii oromoo jirtu garee miiseenjariitiin hidhannee tokko maqaan sanii waamaan baay'isee namni na nyaachisu namni na obaasu feemasii warri jedhamtes immoo jechuun kan follow godhe ijoollee tokko biyya arabaa kana jiran obboleetuma keenya mana hidhaa keessa feessaalee uffatanii ciisaa jiran malee nama biraa bakka biraatti dhufee miti warri laayivii irra teessee geemiidhaa daakuulaa qattee kadhattus warruma kanatti deeggarsa giiftii kennee feennaanummaan ittiin feemasii taate malee bakka biraatti dhufee miti waan haqqee walitti maadeef jechuudha. Obsiti kona jarsh sagantaan isiniif hin kennama nu obsiti ko nu obsi rakkoon qabu sagantaa bal'aa isinii kenna siifis xaayiroon jira namoota baay'eedha kan jira waan ta'eef hunduma keessaniif sagantaan kenna waa'ee feemasii tiiktookii feesbuukii borgubata baay'ee obboleewwan waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii hidhame xaayiroon tokko fa'a waa'ee isaanii dhasarraa kan dubbachaa jiru qomaa gachi fiigas fiigdee nuti gareedhaan mari'annee dubbannee sagantaan kun kan qabame namoota gurguddoo ustaazota quba qaba waan kana sagantaa kana so ati eenyu abbaa kee waan taateef sagantaa namni qopheesse sagantaa obboleewwan waliin mari'atanii qopheessan dhiittee erbee keeraasta kanarratti wal taazabna booda warreen nuti garee keessatti immoo akka obbolummaatti isin finne booda dhuftanii gastii nuun cinqinaa wallaahi billaahi isin hin galchu amma dhuftee galtee yaada kee obboleewwan kee as jiranii wajjiniin qixxee hirmaatta jechuudha akkuma abdii oromoo jedhe booda yeroo namni dhufee kuma tokko darbu dhuftee erbee raastu jechuudha dhuftee akka namaatti akka oromummaatti akka biyyummaatti dhuftee yaada kee kennatta jechuudha asirratti. Sini galee wal kabajna wal jaallanna kabajaaf jaalaan wanti sagantaa kana qopheessine beellama kana kan qaban so kana irratti yaaddanii akka dhuftan hin barbaada Alex Taayee kottuu seenii baay'een keessan warri beellama wajjin qabanne abbaa abdii jira xaayiroon mana hidhaa keessa jira asladdi Muhammad jira radii adamillee garee keenyallee dhiitee ba'e innis akka dhufu barbaanna dhuguma yoo oromummaas itti dhaga'ame waa'een ijoollee kanas itti dhaga'ame inni uftaa dhuftee dubbata sanatti kalas. Wanti biraa erbee raasuun hin barbaachisu jechuudha. Sagaleen kiyya nagaama abdii. Nagaame. Raachee galchii tokko barreessaa ture raachee galchii namoota galchii dhufan galchii warra yeroo jechuudha lakkoofsi namaa baay'atee kumaa ol yoo ta'e malee warra hin galle jechuudha miinzota tiktookaa yoo namni baay'ee daawwatu baay'ee ta'e malee seenuun kun akka waan kabajamu warra akkas godhu sadha boodarra koomentii jalatti haa dubbatan yoo dhufanii nama 2-3 ta'ee bifa kabaja qabuun sirna oromootiin karaa keessaa gareen hidhamee obboleewwan keenya miidiyaa irratti influenshaal ta'an hunduma isaanii wajjin inuu sagantaa karaa keessaa ture olmost torban tokko dura caaluuni kun osoo seeranii sagaleen isaanii dafee mibituu hin taane niitii godhe abdii waan sana follow up godhi akkasii waan jiru dhuftaachuma modereetara guutuu siifan kennuun nan danda'ama. Maamilleen tokko najjaash viidiyoo cufeedhaani najjaashin viidiyoo cufeedhaani. Okay sanuma jechaa jira najjaash viidiyoo cufeedhaani. Kanaaf jechuun waalaikum salaam. Neetwoorkiitu na cinqaa'edha. Amma ni dhaga'amutti nan wanta dubbadhu tokko wanti jiru galatooma warri waadaa kabajanii ilma namaa jechuun dhalateetuma lafa kanarraa afaan banuu qofa miti. Waadaa kabajuun waan tokko.
galtanii galatooma. Dhimmi nuti irra jirru biyaansi nama waa'ee Oromoo laaqaa oolu faayidaadhaafis dhugaadhaafis. Dhimma Oromoo laaqaa oolu garee yoo biyaansi yoo xiqqaate nama isin onlaayinii kanarratti beektan hunduma isaaniif inni hidhanneeti. Marii waa'ee ijoollee kanarratti maal gochuu qabna? Adda addaan deemnee fiiguu irra guyyaa tokko sagantaa qabannee sagantaa kana irratti ijoollee keenya obboleewwan keenya kanaaf jarris akkuma keenyaa caarraa bashannaniin jiraachuu utuu qabanu rakkataa jiran kanaaf irratti dubbanna. Akkamitti akka jarrachi keessaa ba'anu barbaanna. Ba'uu qofa utuu hin taane warri achirraa deeman immoo warra achirraa dhufan immoo akka jarri deebi'anii hin deemneeffa. Namni yoo lubbuun jiraate caarraa baay'ee qaba. Wanta kanarratti dubbanna hayyoota Oromoo dabalannee shookota ustaazota keenya dabalannee jenneeti garee hiine turre. Argitaniitu nammas keessa jirtanu garee sana keessatti warroonni feemesiidha jedhamanii har'a irra hedduun isaanii dhimma Oromoo dubbachaa oolanu dhufanii maalirraa dubbataattan jedhee namni laayikii nuu kennan jiru garee sana keessattis. Maalirraa dubbachaa jirtu dubbiin keessan kun maali? Nama jiruuf immoo nama du'eef dubbataa jirtani namni nuun jedhe tokko hin jiru. Gaafa sana egaa erga dubbanne ilma dhiiraati yoo nama tokko ta'es waadaan keenya waadaadha. Haga dandeenyu ijoollee kanaaf sagalee taana. Yaansi ani hidhamee argee gubadhee argeera. Deemnee ijoollee kanaaf sagalee ta'uu qabna jennee sagantaa sana dhaabbanne beeksisaan hanga dandeenyu beeksisa godhannee dhufne. Egaa isinoo halkaniif guyyaa qabsoon keessa waa'ee Oromooti barreeffamni keessa waa'ee Oromooti. Oromoon tarii kan biraatu immoo samaayii kanaa gadi bu'amoo ijoolleen achi keessa taa'anii yaa Oromoo nu qaqqabaa dhumaa jirra. Dhukkuba miti beelatu nu fixaa jira. Waan uffannu dhabnee dhumaa jirra. Bishaan itti dhugnu dhabnee dhumaa jirra. Yaa Oromoo nu birmadhaa warri jedhan kun dechee keessaa akka margaatti lafa keessaa ol biqilanii. Moo Oromoo mata miidiyaa irra jiru kana qofatu sa onlaayinii irra jiru kana qofatu Oromoodha. Oromummaadhummaan isin faarsitan kun Oromoon isin faarsitan kun isa kami? Namni rakkate Oromoo miti. Namni hidhame Oromoo miti. Namni beela'e Oromoo miti. Sagalee hin qabu. Guyyaa tokko yoo ofitti murteessine ijoollee kanaaf furmaata barbaanne. Ammas haadhiisani warri kaan yoo barbaadanis haa dhufaniis wanti hojjarri godhan hin jiru. Namni garaadhaan waan goone afaanii waa gochuu hin danda'u. Warri dhuftan taap godhaa sheer godhaati. Taayiroonis jira mucaan najjaashillee kunoo mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa tarii namaas keessa jiru keessa an ji'a torbaaf argeen bahe mana hidhaa sana jechaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf qaamti kiyya kun akka nama dhukkuba biraatiin qabamee hadha uffata gurdii uffadhee karaarra deemuu nan qaanfadha jechaadha. Ji'a torbaaf nama immoo waggaa 3 achi keessatti hidhameetu jira. Nama waggaa 2 achi keessatti hidhameetu jira. Wanti uffatan wanti nyaatan hin jiru. Nuti har'a garuu obboleewwan keenya kana achi keenye afaaniin nyaataa dhugaa bashannanaa ijoollee kanaaf sagalee ta'uun nutti ulfaachuu hin qabu. Warrummaan dhuftan taap godhaati. Yaada keessan itti fufaa abdii. Waan dhaggeeffataa ture baay'een sagaleen kun dhaga'ama. Nagaa baraachuu. Yeroo tokko haasaa waan nuti himnu. Haasa hime. Warri emoojii boo'ichaa gochaa jirtan isa laayivichaaf gaarii miti. Bakka gadduun rakkoo hin qabu. Gaddi keessan emoojiidhaan hin beekamu jechuudha. Namni tokko gadda isaa emoojiidhaan hin ibsatu. Emoojii boo'ichaa dhiisa. Abdila anaan wanti dubbii kanarratti wantan like anaafis ifa akka ta'u nama biraafis ifa akka ta'u waan barbaadu tokko jira. Ijoollee Saawud Arabiyaa jiran kanarratti edda viidiyoo hojjechuu jalqabne waggaa 4. Ani akka TikTokiin gadhiifametti waggaa 4 har'aa viidiyoon hojjedhe jira. Waggaa 4 guutuun hojjenna. Rakkoo hin qabu. Garuu amma fakkeenyaaf isaaniif sagalee haa taanu yeroo jennu isaaniif gara kamitti sagalee taana? Eenyu biratti sagalee taana? Eenyu haa dhaga'uuf sagalee taana? Mootummaan Itoophiyaa moo? Mootummaa addunyaa moo? Akkamitti immoo sagalee taana? Eenyu biraan geenya sagalee kana? Ijoolleen emoojii boo'ichaa dhiisaa TikTokii kana cufsiistu dhiisaa abdii mute godhi warra emoojii boo'ichaa godhan. Nadibu bari ijoolleen keenya gaafii maan dhageessan bakka emoojii boo'ichaa dhiisaa. Warri koomentii barreessan koppii liinkii qofa godha. Calla meelaatii koppii liinkiif namatti sheer godha. Komantii dhiisaatii koppii liinkii godha. Abdii waggaa 4 guutuu akkas gochaa baane jechuudha. Viidiyoo hojjechaa baane yeroo barbaachisaa ta'etti laayivii irrattis guyyaa baay'ee mana muubeetti teenyeerra. Ijoollee kanaaf sagalee
taana yeroo jennu eenyuttidha sagalee taana mootummaa Itoophiyaa